Hai hordoftoota keenya jirtu nagaa keessan nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadhaan nutis jirra nagaa keenya. Akkamiin isin jiru jireenyi hunduu bareeda. Nutis jirra. Hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii akkamiin nagaa keessanii jirtu. Nutis jirra nagaa keenya. Jiru jireenyi bareeda hunduu bareeda. Kottaa juusii dhugaayii. Juusii iddoo kaanii abukaadoo namaan kennanii manni kun garuu aaraa jechuudha. Iddoo dhugu abukaadoo duwwaa namaan kennanii mana kana garuu kaleessa malee daddabanan jechuudha. Inna abukaadoo duwwaan ajajadhee lammiin na bira ture hin ba'e jechuudha. Ani dhugu jedhee inni baay'ee juusii kan amma namti. Lammiin juusii amma nan jaallatu. Yeroo baay'ee deebiin juusii dhuginaan jedha. Akkan juusii jaallatu nan beeka. Eeggadda birrii 100 naa kennee ture yoo miti. Ammas immoo faana kun ammas birrii 100 naa kennee waaqa. Deem juusii dhuginaan jedhe. Kun amma natti kennee baay'eedha. Ani dhugu jedhe inni juusii baay'ee juusiin jaallatu baay'ee lammiin. Ani garuu juusii baay'ee jaalladha. Kun abukaadoo bichaan ajajadhee argatanii. Iddoo kaanii abukaadoo isiniin kennan ishiin jiru namaan jedhu. Namni jiru baay'inaanii. Manni kun haaraadhas bal'aadhas iddoo kaan yeroo dhugu viidiyoo waraabuun namatti tolu baay'ee hiphoodha jechuudha. As garuu manni isaa baay'ee bal'aadha das nama jedha haaraadhas reefu baname. Juusii dhuguun nuuf yaadda jechuudha. Qal'aadhi mi'aawaa qaba. Kottaa dhugaa kophaa kun dhugaa malan godhare garuu hiriyaan dubaraan nama barbaachifti waa garuu tokko nama garaa keessanii dubartiin immoo namni garaan argamtu baay'ee yoo ciddi keessanitti maxxanis baastee sin odeessite dubartii namni garaa akka qalliin argamtu silaasoo dubartii akka garaa of ergatanii faana gadi babba'u jechuudha. Yeroo tokko hiriyaa ijoollee illee numan qaba garuu na bukkeen jiru malee baay'inaanii. Isaan mana koo bukkeeran immoo yoo biratti gale waan ta'eef amala isaanii beeku amala koo beekan baay'inaanii. Ammalatti hin dhiyaatu jechuudha. Amala irratti of hin gatu jechuudha. Amala barbaada seetan nama faana baradhee hiriyaan kun na bukkeertu osoo ta'e akkatti dasnee maaliif ijoollummaadhaan waa baay'ee faana dabarsitu waan ta'eef amma tokko baastee iccitti keessanii odeessitu ijoolleen faana barattanii faana guddattan garuu hin argamu namni garaa ofii. Na osoo silaa namni raate nama faana baataniitu uffataa jirtu jechuudhaan. Kuno lala juusin kun birrii 70 dhalse beeku garuu yeroo kan 70 na dhuga garuu manni kun haaraa waan ta'eef hin beeku beekaa akka ta'e amma yeroo kaffalu sintan agarsiisa beekaa akkanaafitti. Inna lammiin viidiyoo baqata waan ta'eef viidiyoo waraabuu jalqabee nan bahe.
lomi xiqqoon hanqate lomi misti meeqa kanaa deebis na ilaala baree dhibba keessa manni kun haaraadha iddoo kamii 70 garuu as hin beeku Esse poxa, bukan itu. No. Juicy naman siguro kaya ka. Mango fa ng barbada na labi. Avocado luwan di mango man sigudan din. Filannoo lamina garaa dhukkubsaan lama yeroo juusii dhugu baay'ee garaan na dhukkuba mana dhugu juusii akka koomiti mango avocado bichas waan ta'eef nu faada tokko jechuudha. Wayyo haala qorri isaan wajjeesse waan qorraa ganna jedhama. Inni akkasidha hordoftoota koo. Like share na godhan sinbila misti mucayyona birri meeqa akka naa deebistu nagarga meeqa akka ta'e avocado kun asumaan argitu jechuudha meeqa akka ta'e kun birri dhibba birri Itoophiyaa kun beektu birriin jijjiiramee jira jechuudha akka duriitti misti meeqa naa deebisti walumaan ilaalaa asin daftaa maaftu እናት aaraadha jechuudha baay'ee bareeda kun argaa namni hin jiru gana aaraadha baay'ee wanneedha jechuudha aaraadha jechuudha manichi namni hin jiru bal'aadhas immoo viidiyoo waraabuun namatti mijata jechuudha manni lamatu jiras manni tursi isaan baay'ee qoodha namatti hin tolu viidiyoo waraabuun no akkanadha isin jedha ስንት ነው? ምን አለ? ያስጨምራል ያስጨምራል የለኝም እስቲ ቆይ የለኝም የለሽም ቆይ በቃ በኋላ እሰጥሻለሁ እዛ እንትን ውስጥ ነው ከበር ስልክ ውስጥ ነው ስንት ነው 40 ብር ነው 60 ነው 60 ነው እሺ በቃ ቆይ እሰጥሻለሁ እሺ በኋላ
iddoo kaanii 70 dhawaaq. Masii garuu aaraa waan bananii hamma namni barutti yaani 60 jechuudha. Ese hace una. Ma, esa dia. Coba kak. Esa dia entah. Kurangin. Malu lah. Jata mana? Ya? Kurang kap dia malu. Kap. Apa? Nine. Nine berapa? Kurang masih. Kan ya? Tinggi. Esa dia mungkin. Semua jadi sedikit. Toko malu. Hati tinggi kan kan? Tinggal lah sementara. Lamin dah video mana tinggal aja. Na like share na kuda. Kuno beri kudanan kenna fechuda kana. Beri jata fechuda. Sutayan uga male fechuda dewa. Inna like share na kuda sini jata sanan jata sini ko baja. Bye bye.